Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Kan agarre ragaa ni baana, kan dhageenyes immoo ni dubbanna. Guyyaa har'aa kana yeroo baay'ee deddeebi'ee yaada marsariitii hawaasaa irrattis miidiyoota garaagaraa irraatiin warri beekanis warri hin beeknes warri amananis warri hin amannes gaaffii kaasan, gaaffii guddaa, gaaffii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramiin ilaallatu deebii bal'aa kennuu ta'a jechaadha. Dhuguma Maaramiin gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin erga deesseetiin booda ijoollee biraa deesseetti yoo jedha. Erga gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin deesseetiin booda haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam dhuguma nama biraa deesseetti. Ijoollee Maaramii warri jedhaman eenyu fa'idha? Kunoo obboloonni kee warri jedhaman obboloonni Waaqayyoo eenyu faati? Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti yaada kana warra dhaga'uuf, warra hubatuuf, warra qalbeeffatuuf isa shakkaan manaafiqiin ija isaa dunuunfatee mormii qofaatiif jireenyaaf otoo hin ta'in badiidhaaf beekumsaaf otoo hin ta'in doofummaadhaaf wangeela kana baatee dubbisee ittiin jiraachuuf otoo hin ta'in dogongorsaaf deemu qaalluun kan ishii hin beektu kan biraa raajjii akkuma jedhamu, kan ishii jalaa gubateetu kan biraa sochoosti akkuma jedhamu, ammam waa'ee isaanii beeku, ammam wangeela barataniiru, ammam wangeela hubataniiru. Isa jedhuudhaaf gaagura kanniisaa duwwaa kanniisni keessa hin jirre beekumsi isaanii zeeroodhaan baay'ifame ta'uusaa beekaa yaada kanamee haa ilaallu. Macaafa qulqulluu keessaatii wangeela qulqullicha Maatiyoos boqonnaa 12:46 fi wangeela Maatiyoos boqonnaa 13:53 irra kan jiru ijoollee Maaramii kan jedhaman eenyu fa'idha? Yaaqoob faa, Yoosaa faa, Yihudaan faa Waaqayyoodhaaf maal ta'u? Ijoollee Waaqayyoo, obboloota Waaqayyoo warri jedhaman eenyu fa'i kan jedhu wangeela Maatiyoos boqonnaa 12:46 fi wangeela Maatiyoos boqonnaa 13:53 irratti yeroo baay'ee gaaffiin kun ni ka'a. Maaramii ijoollee torba qabdi, Loottoo Sibaat hin jedhamu. Baay'ee jarri kun safuullee kan hin qabne, sodaallee kan hin qabne, Waaqayyootiin ilmaan namootaatiin wal madaalsisu ammam fayyisummaa Waaqayyoo fudhataniiru. Yesuus isaan maqaan waaman kun dhuguma ammam jireenya isaanii ta'e isa amananiiru. Isaaniyyuu bar kadhataa jedhanii yommuu itti dubbatan ni jira. Abbaa wajjin nu kadhata jedhu har'umallee ammam akka isaan wallaalanii fi hubannoo ammam akka isaan hin qabne beekuun barbaachisaadha. Wangeela Maatiyoos
boqonnaa 12:46 jiru mee waliin haa ilaallu. Ganaa inni uummatatti gaafa dubbatu kunoo haati isaa fi obboloonni isaa itti dubbachuudhaaf yookiin immoo isa dubbisuudhaaf ala dhaabatanii ture. Inni tokkos dhufee abbaa fi haatii fi obboloonni kee sitti dubbachuu barbaadanii kara alaa dhaabatanii jiru. Maatiiwwan Waaqayyo jecha kana mee ilaalaa. Yeroo inni uummatatti barsiisaa jiru, yeroo inni uummata barsiisaa jiru, yeroo inni uummata gorsaa jiru, namni tokko haati kee fi obboloonni kee sitti dubbachuudhaaf barbaadanii ala dhaabatanii jiru ittiin jedhee jedha. Deebiin isaa asumarra jira. Obboloonni isaa eenyudha? Haati isaa eenyudha? Isa jedhu beekuun barbaachisaadha. Innis immoo mataan isaa abbaan sagalee isaa gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos haati koo eenyudha? Obboloonni koos eenyudha? Haati isaa eenyudha? Obboloonni isaas eenyudha? Amma ifatti taa'ee waan jiru kana barsiisaa yookiin immoo nama nu hubachiisu kan hin barbaanne jechi kun ofii isaatii taa'ee kan jirudha. Deebii kan qabudha. Gaaffii biraa, yaada biraa, hubannoo biraa kaa'uu hin danda'u. Haati koo eenyudha? Obboloonni koo eenyu fayyisaan? Yaada jedhu, erga jedhu, gaaffii jedhu erga gaafateen booda harka isaa bal'isee gara duukaa bu'ootaatti ilaalaa. Yaadni kun deebi'ee iddoo biraattis waan ka'uudhaaf yaada asirratti ka'u, gaaffii asirratti ka'u asumarratti xumurree deemuu akka qabnuufi. Gaaffii kanaaf haadha isaa, obboloota isaa warra jedhaman kana asumarratti deebii kana deebisnee deemuu barbaadeetani. Haati koo eenyudha? Obboloonni koo eenyudha? Lafa inni bule isa faana kan bulan, lafa inni oole isa faana kan oolan, dinqii harka isaarraa hojii harka isaa kan isaan laalan faana deddeebi'anii, luka isaa jalaa kan hin dhabamne bartoonni isaa isa faana kan hin dhabamne haati isaa lafa sana jiru. Haati koo harka isaa bal'isee gara duukaa bu'ootaatti erga agarsiiseen booda haati koo, obboloonni koo warra eeyyama abbaa koo raawwatan hunda isaan obboloota koo, obboleewwan kooti jechuudhaan obboleessa koos haadha koodhas jechuudhaan dubbatee jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo